Ana haadha abbaa kiyyaaf Yesuus Kiristoos namaa fi waaqi walii hin madaallamu. An nama waaqa anaaf waaqi wal madaalli wal tanuuf an ilma namaati. Yesuusis akka nama ta'e sin garsiifne nama reefumtan akka inni kittaannatee jiru sin garsiifne. Yesuus Kiristoos sababa cubbuu teennas foon uffatee gara biyya lafaa dhufee ka'ee nama fakkaatee ta'e malee Yesuus Kiristoos nama ilma namaatii miti. Sababa cubbuu teennat nama nu fakkaatee kaatee cubbuu teennu nu jalaa baasuuf nama nu fakkaate malee namaa miti. Koi Waaqayyo abbaan isa ni caala moo hin caalu ree? Waaqayyo abbaan ni caala. Waaqayyo abbaan Yesuus inni caala moo hin caalu? Mootummaa abbaa samaayitti Yesuus Kiristoos malee galtu waa'ee caalummaa keessan jiru amanu. Ni caala moo hin caalu siin jeen itti galuu fi dhiisuu eenyu si gaafateemi? Waaqayyo abbaan Yesuus inni caala. Kunoo Yesuus Waaqayyo abbaan na caalaa jaami. Abbaan na caalaa. Yesuus ana kadhadha ana malee garuu karaa mootummaa abbaa samaayii karaan galtan hin jiru. Ana yaammadha ana malee garuu mootummaa abbaa samaayitti galuu hin jiru. Na yaammadha ana ammoo abbaa isa gubbaa jiru. Ani yoom itti galuu fi kaisa akkini siin jedha. Ana ammoo waaqa isiniif kadhadha. Ana ammoo abbaa sana caalu isinii kadhadha. Isin ammoo na kadhadha. Anjali Yesus Kristus mootummaa abbaa samaayii ana malee galuun karaan jannata gala ijuma jedhi galata ani gurra tokko natti as garagalchitee taa'u jirta piroofaayila raggisiin si harku gurra tokkichaatti natti as garagalchitee kanatti si haasa'u jira gurra kaaniin namni biraa gaafii biraa si gaafachaa jira dhageeffachaa jira miti qoy gurra kaaniin namni wayii gaafii si gaafachaa jira mokkami maala sortisiisu ayyoomi waan itti galuutiif egaa isaa ba'uu si gaafadhere. Ishi maan na gaafattatan? Waaqayyo abbaan Yesuus inni caala moo hin caalu? Waaqayyo abbaa Yesuus inni caala moo hin caalu? Yesuus Kiristoos jalqaba yoo san yaammatiin gara mootummaa abbaa samaayii galuu hin dandeessu kanuma kan dhugaan jirtu kana biraa kan barbaadda. Yesuus ankanii siin jechuu jiru Yesuus humna isaatii waa gochuu ni danda'a ishii dhiisi kanas bira hooti Yesuus humna isaatii waa gochuu ni danda'a. Yesuus humna isaatii waa gochuu ni danda'a. Yesuus humna isaatii waa gochuu ni danda'a. Yesuus Kiristoos gaafa miti. Yesuus Kiristoos gaafa lafa tanarra deemu bal'aa fayyise naafota bacaa diriirse warra beelaan bacaa nyaachisee quubse Waaqayyo kadhatee godhee bara. Caqasee si himu jira kini jehu ani humna tiyyaan waan tokko gochuu hin danda'u abbaa irraa akkaan dhageettiin faradaa jira. Ati amma isa Waaqayyo jedhu jirtu ati amma akkasanii waaqa kadhattee xalaayii amma waaqa kadhattee akkasan gadi baatee kaatee naafota diriirsitee bal'oota kaasuu dandeessa akka namummaa keetiitti ati amma Yesuus Kiristoos nama jette sababa cubbuu ta'e gara biyya lafaa gadi dhufe jedha. Ati amma akkasan gadi baatee ala baatee fayyisuu dandeessa akka namummaa keetiitti. Waaqaan kadhatta rabbiin kadhatta. Yesuus Kiristoos waaqaan miti jette. Akkasan gadi baatee. Atu siin fayyisa waa xiqqoo booda atu ni fayyita waa xiqqoo booda inshaallah. Amma waa xiqqoo gobbaranaan ni fayyisa. Ati fayyisuu dandeessa Yesuus Kiristoos waaqaa miti jette. Akka Yesuus Kiristoos rabbi kadhattee gadi baatee amma nama tokko fayyisuu bal'aa naafa jiriisuu dandeessa. Mana himaa doktorota meeqaan nama fayyisaa jira mana himaa fayyisa. Waan doktoriiti waa waaqaa waltal waan doktoriiti miti wanni dubbannu waa'ee hafuuraa dubbannaam. Wanni dubbannu waa'ee hafuuraati malee dhimmi doktorii dhimma biyya lafaati. Dhimmi waaqaa dhimma gannataa. Dhimmi Yesuusoo. Dhimmi Yesuusoo. Dhimmi Yesuus dhimma mootummaa abbaa samaayiiti qaba. Malee dhimma maaliiti? Yesuus Kiristoosiiti. Dhimma mootummaa Waaqayyoo ture. Galata macaafa dubbistee beektaate kana dura. Ani macaafa dubbistee beektaa?
ayaan qulqulluun akkanaan naa galcha ana siif marroo ati dukkana keessa jirtu ana ayyaana waaqa akkanumaan naa gala osoo dubbisan naa gala osoo dubbisin sii gala dubbises naa gala osoo dubbisinis naa gala jechuudha ayyaana qulqulluun jechuun ammaan tana dubbiftee jirta moo osoo dubbisin ayyaanni sii galche ana ayyaana qulqulluus naa galcha dubbii waaqaati garuu dubbii waaqa ayyaana qulqulluun gaafa wadamee jedhe ayyaana qulqulluus naa galcha an amma kasi gaafachaa jiru waan ammarra jiru amma ati macaafa qulqulluu dubbistee jirta moo ayyaanuma waaqayyo akkanuma sii galche macaaf qulqulluus hin dubbifadha saatiitti maltee dubbifadha takka agartee waan inni amma sii dubbisaa jiru waan macaafa keessaa amma ani barataa wangeela qulqulluuti gaafa wangeela qulqulluu baradhee hunda isaa keessa fixeen jiru jechuun danda'ama jechuu dhugaa jirtu isa kana sitta hima hangam takka dubbiste hanga ta'e tokko garuu barnoota barachaa jira ayyaana qulqulluun jechuun karaa anaan malee karaa mootummaa abbaa samaayii galuun danda'an macaafa kamirratti kana jira waanumatti jettu kunuu macaafa kamirra jirame macaaf qulqulluu keessa raka wangeela keenyu wangeela yohannis boqonnaa meeqa boqonnaa meeqa lakkoofsa meeqa boqaati isaa qabadheen jiru garuu rakaa guutuu isaan qaba bakkee waan amma dubbatte saniin si gaafadhe bar ana malee eenyuyyuu gara marreen galu kan jawsan garuu wangeela yohannis keessa dubbataa garuu sagalee isaa lakkoofsa isaa qabadheen jiru kan mee jecha san jee ishee sirritti jechuma san sirri jee mee maal jee yesuus irratti yesuus kiristoos ana yaammadhaadha ana yaammadhaan jedhu caqas ana yaammadhaadha ana ammoo waan sinii kadha abboo sinii kadhadhaadha ana ammallee garuu mootummaa abbaa samaayitti gonkumaayyuu galuun dandeessanuu hin jedhu jedhaadhiis hin jedhu siifin galu amma kanaa mormiin taatu bro ana yaammadhaan jedhu goddoos hin jaalladha garuu baay'ee bakka inni itti jedhe siifin hima macaafa keetirraa garuu akkas hin jedhu akka ati jette san hin jedhu wangeela yohannis boqonnaa 14 kan himaan harreefu sii bane boqonnaa 14 lakkoofsa 6 jira akka ati jettu san hin jedhu ana yaammadhaan jedhu siigale lakki ana yaammadhaan jedhu taa'e kaasa yesuus deebisee ja karichi dhugaan jireenyis ana yoo ta'e malee eenyu iyyuu gara abbaa hin dhufu ja malee ana yaammadha su'een nami yesuus abba anaan malee karaa abbaa dhufu kan eenyu yoo danda'u kan jiru ka jedhu su'een nure abba basti ifi akka ati jette san hin jedhu siin jeebar ana yaammadha anaan malee jedhu jiraa miti anaan malee jedhu jiraa miti barsiisa isaa san hordoftee jechuudha maarre anaan malee jecha jedhamu sussiif galee anaan malee jechuun karaa kiyya malee jechuu dubbisa yeroo afaan dubbistu sirri I think yookaan sii galuu qaba yookaan dubbis gadi bu'iinsaan tiikii godhi ilaali anaan malee jechuun jecha jedhama isaa siifaa galu anaan malee jechuun anaan malee tokkuma ana kadhadhaafi anaan malee jechuun tokkuma anaan malee mootummaa abbaa samaayii galu ijjumaayyuu ilaa arguun dandeessanuudha waltan dhiise Yesuus maaliif akkana jeeree macaafa Yesuus Kiristoosin malee karaa isaatiin malee mootummaa erga abbaa samaayii erga galuu hin dandeenye seete ati nami Yesuus Kiristoositti hin dhugeeffatin nami Yesuus Kiristoos malee karaa Yesuus Kiristoos malee jannata malee hin galle nami Yesuus Kiristoos kaadu karaa kamii mootummaa abbaa samaayii galuu dandeessare waan karaa kamii galuu dandeessare kooka ana yaammadha ana kadhadhaa jechuun tokkumaa jetteemi ana kadhadhaa jechuu irratti akkana jedhe Yesuus laa akkaan isiniin jedhe akkaan isaanii hin ta'ina akka isaanii hin ta'ina abbaan keessan utuudhuma isin hin himatin iyyuu
waan isin barbaachisu hin beekaa ja eegaa ja yommuu kadhattan ja Yesuusiitu kana jaabeek yommuu kadhattan yaa isa waaqa irra jirtu abbaa keenya maqaan kee qulqulluu ta'ee haa eegamu mootummaan kee haa dhufu jaalalli kee waaqa irratti akka ta'u akkasuma immoo lafa irrattis haa ta'u soora har'a bor nu barbaachisu har'a nuuf kenni akkuma nuyi warra nu yakkaniif dhiifne yakka keenyaas nuuf dhiisi kormaattis nu hin galchin hamaa nu oolchi malee mootummaan humni ulfinni baruma baraan kan keeti ameen jedhaa kadhadhaa abbaa keessan isa waaqarra jiru san kadhadhaadhaa ja Yesuus kun kadhannaa isa kiristaanaati. Eenyu kadhattareeti amma nuti Yesuus Kiristoos jalqaba anaan malee mootummaa abbaa samaa ijjumaayyuu arguun dandeessa erga jedhe. Ati anaan malee bakka jettu san qofa mataarra si dhaammo. Aarellen kan barbaadu isaa mitiire. Ankasi gaafachaa jiru eenyu kadhattati eenyu gizee dhukkubsatte na fayyisettee kadhatta yoo waa nyaachuu deemtu waa godhattu eenyu kadhatta Yesuus immoo waaqayyo abbaa kadhatta. Waaqa kadhatta. Eenyu waaqni san Yesuus immoo abbaadha. Yesuus Kiristoos kadhadha isaan malee fayyisaan biyya lafa. Ati erga Yesuus kadhatte Yesuus maaliifi abbaa keessan isa waaqarra jiru kadhadhaadhaa maaliif jaare? Yesuus Kiristoos gaafa qara biyya lafaa kanarra jiru. Maqaa waaqayyootiin fayyiseeyyu. Ayyaana isa waaqarra jiru anaan malee karaa mootummaa abbaa samaa hin jirre isi ammoo ana kadhadhaa isin dammoo gara keenya hordofaa hordoftoota tiyyatee an ammoo mootummaa abbaa samaa anaan malee galuu hin dandeessan ka jedhe Yesuus Kiristoos marroo ta'eeti karaan ana dhugaan jireenya ana marroo jedhee isatti amanee isa gula deemee dirqama kiyya ta'a. Ati jireenya bara baraa ni feetaa? Kan hin feene. Jireenya bara baraa galuu ni feetaa wiyyu? Akkasiiyyuu? Hayyee gaa Yesuus akkana jaa jireenya bara baraa galuudhaaf jaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17:3 irratti si waaqayyo jeella si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoos isa ati ergite beekuun isaanii jireenya bara baraatii jaa. Akkasiimi? Si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa jee Yesuus. Si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoos isa ati ergitees beekuun isaanii jireenya bara baraatii jaa. Amarre isa tokkicha inni waaqayyo jireenya bara baraati argachuudhaaf maal beekuu qabda? Waaqayyoon isa tokkicha isa dhugaati jettee beektami? Arelle Yesuus Kiristoos isa waaqayyo ergusan beekuu addaa jedha dubbis afaan Oromoo qodaa afaan Oromoo. Si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoos isa ati ergitees beekuun isaanii jireenya bara baraatii jaani. Maarre isa inni Yesuus Kiristoos inni waaqayyo tokkocha inni erge Yesuus Kiristoos inni erge su'een. Yesuus erge. Maarre anaan malee mootummaa abbaa samaa eegaluun jedhe inni anaan malee jecha jedhe. Eenyutu isa erge? Aabe. Aabe. Waaqayyo tokkichaatu isa ergeemi. Kanaafuu waaqayyo tokkicha san inni amanta boona amantaati. Ani. Waaqayyo abbaa ilma afur qulqulluu Yesuus Kiristoos malee. Qonna jalaan fiigin galataa koo dubbii xumuruu jirraa qoyi. Si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoos isa ati ergitees beekuun isaanii jireenya bara baraatii jaa. Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa sanitti ni amantaami. Abba ilma hafuura qulqulluu waaqa tokko gargar ba'uu danda'a ayyaana tokko waan bakka kana irratti Yesuus ayyaanni waaqaa si haa galchu garuu siif hin galu waan Yesuus asirratti dubbate dhageeffadhu gaasa waan Yesuus asirratti dubbateen si gaafachaa jira asirratti Yesuus kan dubbate si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa jee malee abbaa ilma hafuura qulqulluu isin sadeen tokkichaan jenne hin jenne asirratti akkana jama jaamne qulqulluu